Ashamaan kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota GMN kun qophii keenya quba qabduudha. Qophii keenya quba qabduutiin egaa kutaa magaalaa Shaggar keessa deemnee namoota daandii irratti gaaffii nama bohaarsuuf nama bashannansiisu akkasumallee kan irraa barattan gaggaafachaa turre. Gaaffii akkuma kanaan dura baratanii gaaffii isin bohaarsaa isin bashannansiisaa kan nuti irraa barannu qopheesseen jira. Aga xumura qophii keenyaatti faana turaan kan isin jettu Simannee Darajjeetii gama ogummaa kaameraatiin ayyaantuun waliin jirti turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin haasa'u. Feenaan hin jedhamu. Ayyi Feenaan yemmuu tokkittiif guddaa galatoome. Isinillee galatooma. Gaaffiin koo jalqaba amantii yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessa seenii amantii kamiidhaan? Amantaa Ortodoksii. Yaadime? Ortodoksii jedhee yaadan maaliif yoo jettee yeroo baay'ee achi ni amantaa Ortodoksii waan jedhamuuf Ortodoksii jedhee yaadu hin beeku qaba. Kanaafuu Ortodoksiitti siif haa qabu? Ortodoksiitti nama qaba. Ortodoksii jijjiirtu. Amantii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa seenee yookiin amantii yeroo jalqabaaf Itoophiyaa nuti fudhate eenyu? Gaaffii sana si deebisuu hin danda'aare? Mee yaali? Duratti qophaa'uu nu gaafatu ture. Yaali rakkoo qabu. Amantaa Musliimaati? Musliim? Mee kamidha? Carraansiif kennu. Maaf Musliimeetti garuu? Natti kabbaa daawwatu. Maaf Musliimeetti deebisitti fakkaatee tuni? Ortodoksiidha. Yaa'u. Carraansiif kennaa. Dhaan kun hin ta'u waan murtaa'e. Ekkoo kana jedhu malee naannoo gaafatte hin deebiste. Yoon hin beekne warsha. Deebiidhuma kan siif ta'u kan deebiitu kan siif qabnu. Ortodoksii? Siif haa ta'u? Haa ta'u. Gaaffiin koo jalqabaa amantii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa seenee eenyu? Amantii kamidha? Amantii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa seenee amantaa Musliimaa. Amantaa Musliimaa? Radiini? Yaa carraa lammaffaa. Dabalataan amantaa Musliimaa kan itti dhufeessanii jechuudha. Amantaa Musliimaati. Carraan siif kennaa irra yoo jijjiiru yaada qabatte. Yaadaan qabu. Yaada qabu jijjiiru. Kanaaf Musliimuma siif haa ta'u. Sababa maaf jettee garuu maaf Musliima? Kan yeroo jalqabaatiif dhufee Itoophiyaa seenee Najjaashiin fudhatee amantaa Musliimaa waan ta'eef. Ayyee amantaa Musliimaatiif siif qabnaa jedhee. Mammaaksadhaan. Du'arraa sukkummaa sodaadha jettee bakka duwwaanii. Jaartii. Jaartiin sukkummaa sodaatti. Du'arraa sukkummaa sodaadha jettee bakka duwwaanii. Xaddee. Xaddeen sukkummaa. Du'arraa sukkummaa sodaadha jettee bakka duwwaanii. Du'arra sukkummaan jaalladha jettee sodaadha. Beeku jaartii yaadu akka yaadu. Garuu jaartiin sukkummaa sodaate jechuudha. Garuu gaafa yaadummaa akka yaada kootti jaartii mal jedhee yaadu. Kanaaf jaarsiif haa ta'u. Du'arraa sukkummaan sodaadha jettee bakka duwwaanii. Du'arra? Sukkummaan sodaadha jettee. Sagan hin danda'u. Mee yaali? Du'arra sukkummaa filadha jette. Du'arra alaa. Natti cimsitee bara. Xiqqoo natti cimuree wanti mun. Kun baay'ee salphaadha. Yaadni du'arra maaltu sukkummaa sodaata? Maaltu immoo sukkummamee du'a? Maal odhus natti cima dhugaa waan kana deebiidhaaf waan keessa barbaadate. Du'arra sukkummaan filadha jettee. Maal isheen kana jette sila akkas? Ati deebistee na gaafachaa jirta. Du'arraa sukkummaan sodaadha jettee bakka duwwaanii maalidha inni jechuudha? Du'arra sukkummaan sodaadha. Taffii. Si haadha bakka. Taphii sukkummaa sodaatti moo?
kan ajjeesirra kan na sukkuumeen balaaleffadhee jedhu. Waa'ee shanii jechuudha. Tole gaaffiin koo xumura. Tole gaaffiin koo inni xumuraa maal sitti fakkaata? Godinaalee Oromiyaan qabdu meeqadha? Kan adabdu. Godinaalee Oromiyaan qabdu. Meeqadha? 23. Godinaalee Oromiyaan qabdu. 23. 23. Or 22. Meeqa? Carraa? Kan biraan siqu. Godina Oromiyaan qabdu dhabdi. 23 or 22. Mata 23 waan isin jedhee wanta? Muraasa gammachoo. Waan beektu 23 ta'e wanta? Shuuriin miti. Oromiyaan qabdu jennee. 23? Waan itti diristee waan itti dabante weessi fakkaata? Dhugaa dubbachuuf guutuu miti. Garuu akkasuma yaada. Kanaaf 23 siif haa qabamu jechuudha. Galatoomii. Isinillee galatoomii. Gaaffisa jeemeen deebii kedhaa fi jeemeen seeniti daalladha. Tole gaaffiin koo inni xumuraa akkas jedha. Godinaalee Oromiyaan meeqa qabdi? Oromiyaan godinaalee meeqa qabdi? Godina 45. Godina 45? 45 isaa sun naawwan seenidhee wanta? Dandeessu? Akkamitti 45 ta'uu isaa bakka? 45 qoy godina 45 yuunivarsiitiidha kan inni wayii qabu. Mee yaadni wanta isaa dabarsaa jirtu? Natti cimsiteera. Godinaalee Oromiyaan qabdu meeqadha? Naan beekura. Meeqa? Sirraa darbe? Tu tokko hundeeffate. Natti cimee hundisaayyuu koo gaafa kan gaadii dhala. Dabaree sattaanutti silaaf seenufaan. Ayyee galatoomii. Oromiyaan godina meeqa qabdi? Godina 9. Godina 9? Mee yaadda biraa? Godinaalee 9 manaaf fakkaata. Amma babal'attee waan jirtuuf sagalee caallatee Amma erga Iluu Baaboorniif Jimmi wanta argee adda citee 11 hidhee yaaddu. 11. Godinaalee 11. Kanaafuu sagaluma tokko siif haa qabu. Kananni duraan irra qoradhee irra geesse 9 erga ammoo adda kukkutamee godinaalee adda waan jalqabee godinuma 11 hidhee yaaddu. Ayyee 11 siif haa qabamu. Galatoomii. Hayyee namni egaa yeroo dabarii deebii kennuutidhaan deebii keenyatti iddoo akkasiin bohaaraa turtan abdii guutuun qaba. Gaaffiin keenya jalqabaa amantiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif seentee maalodha gaafa jennu kaan musliimaa kaan immoo ortodoksiidha jechaadha kan isaan turani. Egaan amantii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan seensistee amantii kiristaanaadha. Deebiinsaa amantii kiristaanummaadhaan du'arraa sukkummaan sodaadha jettee bakka duwwaanii deebii kana kan deebisee nama tokkodhaan kaan jaartii jechaanii ture kaan immoo xaddeefaa jedhaniiru. Deebiinsaa tafkiidha. Tafkiin sukkuumamtee waan duutuu fi kan ajjeesanirraa kan isaan sukkuumanii sodaadha jechuuf jedhan fakkaatan. Gaaffiin koo inni dhuma Oromiyaan godinaalee meeqa qabdi jennaan 9 45 23 ture deebiin godinaaleen Oromiyaa hamma babal'attee 21 kan isheen geessee jirtuun deebiinsaa 21dha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya quba qabdu irraa kana fakkaata ture. Torbee yaa ga'u deemnutti nagaan nuuf tura.